هما يسنوف جتني وف أجيبتني فتناديب جرنا إيجا كله وقافنا كله تتني يادا كان إيجا مجيون تندوت بودا سيفلو في مو أشدورت يادي وأنا كان أبقى باوترت جيجو أنا درسه بقى تمانة تبا برد كانوا فوسنا من دوا والله ما لي سيجنة كل دقيقة إيجا سيدابون بربان والله الركود يشيخ بوتاني بيغاز قبتي أزوم فن أورومو نما ورا ديما شيخ أبو تركو سيدي ما قلت جالين نجلا خاني يا بيجيو Qabamte qaaboo irra sheekaa buta rakkooti yasii beekaa jechaa jirti kuulleeni maali rakkoon ishii sun silaamee nutti himi boo rakkoon ishii maali? الحرب من السرير أنا ربني جون زني بيتني Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya waa'ee shamarree boonii yookaan boontuu kan miidiyaa gubbatti baay'inaan beekamtu gochaan ishee irratti hojjetamte kaa'u isheen akkasitti tarkaanfii fokotaa kana irratti fudhachuun haqa ishee waan dhabdeef jechuudha. Namoonni akka garagaraatti yaada isheedha. Haasaa nuti garuu waan ishee mudate beekullee baannu garuu dubbii ishee irraa wanti hubannu anaan kana booda kan gammachuun kan gaa'ila osoo hin tahin du'a qofa waan jiru dubbattee dubbiin sun ammoo hiika guddaa dhabduu qabdii gama biraatii guyyaan kun akka dhufuu hirgixanyaadhaan ture kan jiru yaada kanattiin turte yaadni sun ammoo namoota baay'ee biratti gaafii uumeetiin jira miciyyoo tana tarii jaalallee ishee santuu akkas godheetiin ishee biraa deemeetiin amala bira deeme jechuudha. Inni amma akkam godhe micoo tana jaalala sobaa kannaa tureef dursitee himtee jirtiif akka micoon tu yoon si dhabe ifiin ajjeesaa jettee dubbatee jirti. Mucaan isii ijoollee xixiqqoo walitti haaranii ala bulee jaalallee isaa duraanii hojii bulee michiyoon viidiyoo waraabdee ergitee akkasumanis nama beekuun naa himesii ijoollee tana nama isaan beeku. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya nuti waan ta'e guutumaan guututti waan hin beekneef waa hundaa seenee dubbachuu hin barbaannu haa ta'u garuu akkuma duuti ishii dhagaamee booda shamarran baay'een gayyaa'uudhaan akkaataa fokkotaa yookaan waan jedhamu hin qabne jechuudhaan gariin isaanii ammoo ija diddiimeffatanii mimmaan buusaatiin gocha akkanaa kana ofirratti fudhachuudhaaf akka waan tattaaffii godhaa jiraniiti. Ankaraan isii karaa kiyya antiyyaa karaa kiyyatti wallahi boonii ትክክል ነገር ነው ያደረገችው ቦኒ እኮ ዋናውን ስትሙቀባ kana booddee boqonnaa naa kennu du'a qofaadha. dhuguma boqonnaadha. Guyyaan kun akka dhuftu ergixeenyaan ture kanaafiyyoonis bakkaan fidadhe deemaan jira waanta ta'eef boqonnaan maayini du'a jetteetta dhiyootti ol agarra. ሰው ወዶ አይደለም ራሱን የሚያጠፋው ሞትም እረፍት ነው። ቦንቱን አከሲፍ ጎዱን ጎቱማድ namni ana itti anu deeme wallahi billahi amma wardaadhaaf daayee wallahi illee baatu takka qofana eeg wallahi ani waan abdiin kutachiiseen qaba ati yoo maaltu abdiis kutachiise rakkoon tiyya furamuu didde asirra gidan dhufe dullattii naan jaa rakkoon tiyya sun naan furamne qabatti neeruma rakkoon tanuma hai way usaabees dubbiin tun ammoo akka malee dubbii jajjabduudha. Kanaafuu waan takka kan jennee gurra wal buufnutu jira dhaggeeffachaa turtiin waliin taasisan ijoollee shamarreen dhaggeeffadhu bar dhiirri wajjeesaniif illee dhiira durii malee dhiira zamanaa konkaa akka nuyi kanaa miti dhiira harka jaartii eeggatu dhiira dhiirummaa hin qabne dhiira biyyaaf hin lolle dhiira bultiif hin tolle dhiira dalagatee fuuree fidee jaartii ofii nyaachifne dhiira paantii irraa jijjiirtu surree irraa jijjiirtu ofii keetii nyaachiftu maaliif ana dhiisee tabiraa xaqxaq godhee ufajjeefta habiibti ofii jiraachisaa jirtaami ariitee kabiraa fiddee jiraachiftu maa rakkoo qaba 195 dhiira zabana kanaa jaartii jiraachisaa jiraachuu 195 so homa isin nuuf jettanii uf ajjeeftaniif tunadhiba. ani waan abdiin kutachiiseen qaba ati yoo maaltu abdiis kutachiise. rakkoon tiyya furamuu didde asirra gidan dhufe dullattii naan jaa rakkoon tiyya sun naan furamne qabatti neeruma rakkoon tanuma hai way usaabees rakkoon tana way yaa kullee namni dullattiidhaati neerumne dullattiidha siin jese dhagaam. mee dhaggeeffadhu wardaayee dubbiin akkasii miti waggaa 12 mana madaamtana dalage naa furamuu didde qarqaarsa dhabe nama natti haasa'uun qabu gizeen ani immoo ifiifuu cinqitana keessa taa'ee anaa cinqitana akkana yaadu jiru irra komentii kun dhufe dullatti ajuusa hin heerumtu tanaan jaa gizeen na dhagaamte rakkoo xiyyaa na teessu jira tan maafila bajjeesu deemu wallahi. nama jaalachuuf yaaliin goone isaa sirraa ibarama rakkoon. ban naman jaaladhu hin dhabne. duuba maaltu heeruma si dhorkere. osoo bakka banaa dila takka qabu cinqii takka qabu isa baay'eetti ni heeruma. ani amma jaalalaa jechaan du'u deemu. nama jaalattee moo? wallah wardaati boodee akkam. jaalalti tun leenca ni jilbiffatti wallahi billahi leenci jaalalaa ni jilbiffata onneen dhalaa sibiila gin gizee jaalalti qabdee bishaanitti deebiti sii galee dhiirti tun akkam si gooti ati jabduu tana jaalala sii kannitee si kokkofalchiistee si taphachistee bakka si abdachiistee akka isa malee jiraachuun tinfaashii isa malee baafachuu hin dandeenye si gooti akkas siif taanii sa'a ati
وهم دخي سر خيسة بودرة سجنن سجرة جلن dhuga ساعسني دبرتين جبدون مال يادوك أبديني بيتا السلا نمني جبان برجراته سايبني يرو أمتي هريان انجرتو سيغالي هريان انجرو هريان جتون سايب وادين نيام بانا جيلي نفانا جيلي جاما جيلين دوغا انجرتو مالي في سنجي جيلين دوغا بلتي خانكي خانا سر فودو فيتي أكادا أتي تشتي كيتي متي أني إسا خانا وجي ولولي نمني خون جزي والدبي درك أما نمت دولتو كبا سيغالي درك أما نمت دولتي أنا أبلو خانا وجي ولولي أكمن تهو قبا ولي مفنجة تتنفسوا بربادة يو خنا دبي دبرتين إفميدو رجسي جتشو صح سيجالي سنيفو دلان توني هدو أكد يرنجالني أنا رتين عم سخايفي أنا سبود إن شاء الله يو روين تين ربيني دوتاجي هن دواء وندوجه هندو يتشو سر نقوليا كارين خياجي نمون دواء يتشو سيجالي bakka ati gana amma laalate amma waa bakka sadarkaan irra jirtu sadarkaan irra jirtu garagara laal an amma jaalala keessatti miidhamee heerumee miidhamee jaaladhee miidhameeti wardaatiyya osoo namni ya fiqir nugus ta'e anaan nugusa jaalalaati wallaahi nama akkaan jaalala beeku nama gartee dhiiraafillee ta'uun garuu immoo na shayxaanumsaniiti dhiira dhiise amma shayxaana kara jaalalatti namni sin jaalala gisi kee itti qofleetiin bira dabrasii galte shayxaana kara shayxaanaatiin garagalee والله قافهم باز شيطان ما غيظ قطي تيجي شيطان نسون قرض واسن وفني جتشو يعني سيجرجاري جراجتشو شيطان نسون فدوا كم ديستير عن جواسن برد بكا برد تنجال الخيس هكا قرد روزا خيناتشو دلقاتشو جيجيرا مقفا يادو جرامان نمن سنجال دهون عنجي هندقو ما سمعتي تنو جلا فودو هاسوسا بردين سالتنا من جالتو انا ما كخيتي ام بردين اصلي بردين مو فديتي هي كملي بيتا دوبرتين تكتك غزي ابا من شي جالتو إفيول نزرامي إفي نمنون يروحنا كم سيقودا أكد الدنيا تنرى إسمالي ديرينجر إسمالي أفورا بافتشون دندين إسمالي خون دندين سيقودا ديروحن سو سيقالي نما جال بيخو كسيقود نمني جال بيخو كسيقودو أبدا نمني جال بيخو يو كسيقود اللي ستي غرانغلو نمني ديرتي جال لبيتو أكسيقودو ديرتي جال لبيتو يعني أياف سيقد سيقالي أياف سيقد dhiira muudii qabatee muudii harfaa qabatee muudii dhiirri muudii qabu si jammar sobaadha naa siima dhiira kijibaadha dhiirri akkanatti istaayila godhee muudii qabatu yeroo muraasaaf sigalee gin dubartiin dhiira akkasiisan jaalalaaf jetteetiti akkana jaalala naa kannee namni kun naa jecha akkana ta'e jettee onnee qulqulluun jaalatti dubartiin. Wallaahi ankaraan isii karaa kiyya antiyyaa karaa kiyyatti boontuun akkasiif godhuun gootummaadha. namni ana ittiyanu de wallahi billahi amma warda da yi wallahi ne ba ta ko fane wallahi wallahi billahi ko yani fajesu fada makarabbi wallahi indin ba kalman kai tara warda ta jadi liman qabdan le mataki yal mota kan qabadu wallahi julen te bered san diyomsin ana du wani nerkin juru beita amma wani nan barbadu du'etu makabri san senu barbada wallahi ya ko titille bo konna kata dammo ni adona te namma lubbun ti tunu mati tan wallahi lubbu ti yanfad garu titille ndutu jallal gidara kana tumta jamba kasani ya darate ya oso nagu bani fi rabbi shambari nana kani wallahi ati gidara tum wallahi warda nan ko qabla wallahi duga xigi ana ma qabri xey hatin azabam tan anjan oso nagu bani ko war hindu sanati bishambar kana rona faja jere lamaan qabrii keessatti fulaa namni keenya jiretti nama tumusun osoo irraa qabanii eettaa kullee ati waraattuu aqlii qabdu garuu gota tumuun hin jirtu gidaara tumuun hin jirtu adeero yoo qawween of ajjeefte zalaalam teessee tumuun qawweedhan ibidda kana keessatti laa qawweedhan zalaalam yoo haadaan of ajjeefte immoo haada kanaan of ajjeesaatuma oolta jedhan bakka haada kana mormatti kaatteetuma ibidda kana keessatti irra deebi'aa oolta dhaggeeffatutti himaa kullee namni harka ofii ittiin of ajjeese abadan jannatan seenu abadan ati numa maratu tiko akli gabdu undar gidara to mani sila gartee baaru magana ranna bajaatan ya walitti qabees qaasan dhageenye isaati hin dhageenye ati hadiisan dhageenye hadiisa gartee baara gubbatti na facaasanii walitti qabee rabbiin qaasee maaliif akkana goota qayyeen hin dhageenye ati wanni ati godhaa jirtu kun dilii ta'uu sirrii beeyta godhee du'eetiin toobaan hin jirtu takka harka kan keetiin of ajjeefnan zalaalama ibiddatti gubataa addee iddoo kana ammoo faashinni shamarran gayyaa'eetiin of ajjeefna jedhu kun babaay'ataatiin jira
boontuun akkana gootee karaa keenya gootee yaada keenya qabdii balaa qalaa qabdii mukarra qortee akkas taate dhugaa namiciyyoon akka nama tokkotti sababa jaalalaatirraa illee jedhama haa ta'u garuu viidiyoo waraabdeetiin akkanan ta'uudhaaf deema biyyi lafaa kun nagayeetiin jira deemuu kiyyaa nagayeetti jechuudha nagaa dhaammattee kutte. Akka jedhamaatiin jirutti sababa mucaan irratti jaalateetiin jaala qabsiiseetiin akkana godheetiin tabiraa bira deemee erga irraa fayyadame booda akkana godheetiin miciyyoon sababaa kana akkana wanni jamtu oduun adda addaa baatiin jirti haa ta'uti garuu waan hin beekne keessa hin seennu miciyyoon nagaa dhaammatteetiin kutte namni miciyyoon tun karaa gaariidha deemtee nutilleen karaa ishee kana hordofuu barbaannaa jettan karaan dudda lukkuu isin haa ta'u jenna maaliif jennaan namni harka ofiitiin of azzabe takka of ajjeese zalaalam ibiddatti gubataa isiniin jenna. Feetan akka feetan ta'a ammoo garuu jireenya duniyaa jireenya lafa kanarra jiraattu lafti tun lafa ati irra zalaalam jiraattu miti yeroodhaaf irra jiraatta yeroo hanga irra jiraattu kan ammoo akka rabbiin itti sa'eeyyatti jiraattee dabruu qabda malee harka kiyyaanin daddafee fajjeesaa yoo ho'ettu taate zalaalama ibiddatti gubatta gidaaran tumaa itti bari numaa kuulleen tun gidaaran tumaa gidaara tumuun hin jirtu addee dhagaye gidaara tumuun hin jirtu achi gadheenan ibiddi hojii jaasee eeggata. Harka kan keetiin ufajjeefnan ibiddi hojii jaasee eeggate yoo qawween ufajjeefte zalaalama ibidda keessa dhaabbattee qawwee fittumaa oolta jedhan ka haadaan uffannises zalaalama ibidda keessatti haadaan uffannisa jedhan dhagaye kasummii dhugees zalaalam kilooreeksii fudhateetu machi gubbaa dhaabbata jedhan sa'aatirraa jechuudha kanaaf hanjamaa itti hirtan kana dhiisaas ni jenna. Inni amma akkam godhe micootana jaalala sobaa kannaa tureef miidiyaadhaaf mucaa sadan hiriyaa isaa nama hiriyaa isaa beekutu naa hime jaalala sobaa kan nu tureef micoon paawara qabdi si galee paawara qabdi dandeettii jechuun paawara miidiyaa kanarratti haasootu si barbaachisa kara miidiyaa gisee dhufte yaani xabastee koflastee dandeettii malee bareedina feetee yoo qabaatte yoo paawara hin qabaanne waan takkati zeeroodha si galee miidiyaa hordofu mucaan waggaa lama dura jechuun ijoollee teenya harargee kadhachaa ture tiktok nu wajjin dalagaa tiktok nu hojjisiisaa jee so micoon tuni paawara isiin qabduuf jecha wajji jaalala eegalan jaalala sobaa wajji eegale durumaayyuu osuma joobu birriin harkamee dhufe ilmi namaa sii galee egguu maallaqni dhufe nama gana maallaqa gisee agare nama gana intarbii inni kanneen keessatti akka jee mucattii san kolleejjii hojii barachaa turree jee. Ishii kana dhiiseetiin boonii baana ishii boonii kana dhiiseetiin isitti deebi'ee jejjee tokkoof naafi booniin adda baatee intalti dhalaa gisee dhiiraan osoo dhiira san jaalattu adda baatee jaalaltii dhiira sanii keessaa ba'uu hin dandeessu siifin hima dirqama dhiira isii barbaachisa dirqama dhiira jaalattu yoo harkattee nama san dhiisaa irraanfataa karaa dabartii jechuudha mucaan immoo akkam isii godhe isii itti fayyadame sii galee haga maallaqa harkatu haga paawara isii san itti fayyadamee jechuudha. Isii san wajjin boodarra isii sanis yoon dhiise sammuun isii ni miidhamti. Ishii kanammoo yoon dhiise isiin kun ifin ajjeesaa dursitee himtee jirtiif akka micoon tun if ajjeesuu deemtu. Si galee yoon si dhabe ifin ajjeesaa jettee dubbatee jirti micoon intarbiiyuu kannan irratti. So akka isiin if ajjeestu osoo beekuu yoo addaan baan maaliif biyaansi silaa micootana akka takka godhee addaan boo irra ture. Akkaataa suutatti namni kun bar suutatti addaan walboon walfassoonni jirti bar haaluma takkaan ka'ee micootana akka isiin jaalanne yoo himeef miidhaa maal yaaddan isin namni yeroo dheeraaf sin jaaladha jeesiif immoo. Maal jedhama mucaan isii ijoollee xixiqqoo walitti haaranii ala bulee jaalallee isaas duraanii hojii bulee micoon viidiyoo waraabdee ergitee fi jaamboonii. Akkasumanis nama beekuun naa himee si ijoollee tana nama isaan beeku. Namni immoo kamiidiyaa walitti namni gaa hin beekanii namoota hin beekne koomantii itti fakkaata koomantii itti ishee koomantii miti namni akkamii koomantii charuu fi baasaaf saqqalee haada fitatee micoon jaalala mucarraa if ajjeesti. Waan itti fakkaatu jette koomantiin micoon. Dubbatte ani gaa'illi nagee jira jiruun lafaa duniyaatu maalaniinis nagee jira soo micoon nama jaalattu dhabdee jechuudha inni isii dhiisee tan yuunivarsiitii hojii barate san bira galee jechuudha inni hoggaa duraa dhalaa lama jidduu taphatu jira. Ani micoo sanniis hin beeku haaloos isii godheetis hin beeku garuutu eega isiin gartee viidiyoo san poostu gooteen arge garuu namni ayiliidhaan viidiyoos isii san jala deemee waa hunda laale waan isiin taatee addunyaa tanarraa galte nama cufaafuu ni gala. Okay? Garuu nuti isii wanni kutteen kutte obboleeyyan shamaraa warre akka isii miliyeenaan dachii tanarra jira. Takkaanuma jira. Nuti ummata kanaaf akkamitti gorsa akkam ummata kanaaf kan nu qabna nuti. Wanni guddoon na yaachisu jirtuan isiin kutte waan kutteen. Ammaan tana waan akkasii jiru kana
akka shamarran tokkootti nuti maal dhaamnaaf namni abdii kutate hedduu namni bakka hin feene laal obboleeyyan kiyya jaalatamtee jaalatamuun gartee namni si jaalatuun jaalala ati kannituuf san yoon kannineef ati jaalala dhibba namaa kannitee dhibbaan arkachuu qabaa jettee hin yaadin inuma hin yaadin okay jaalaltee ati jaalatte baga jaalatte nama fayyaa qabuun nama jaalata haa taatummoo dhibba sannaa kannuu qabaa yoon dhibba san arkachuu baadde addunyaa tanarraa hin galaa warri je'ee yaadu hedduutu jira. Waan tana jechu waan tana gajjabeessinee obboleeyyan keenya okay dur jirtii namni dhibba takka jaalatee dhibba takka jaalala kannee 50 takka 10 illee arkatuun ni jirtii tanaa jecha ifin halaakinaa jennee dhaamsa gartee obboleeyyan keenya dhaamuun dirqama kullee wallaahi namni akka isii hisaabaa miti ka jiru. Miciyyoon tuni gaafa makiinaa bitteefis mataa kanaan yaadame jaalaltii makiinaan hin bitamtu maallaqaan hin bitamtu namni si fayyadameeti siifa fakkeessee qabeenya sirraa fudhata malee jaalaltii akkanumattuu namni si jaalata maallaqaan alattuu jaalaltii waan naachuraalii si keessaa dhuftu ta'ati nama keessaa fidduu miti ta'ati dirqiidhaan gartee laayixee nama keessaa ol baatu miti. Miciyyoon viidiyoo yoo jala deemtanii ilaaltan isii itti fannifamtu isii ifi qabdu isaa ifitti qabu agartanii dirqiin forsi'ee fakkeeffatuu fi akkatti isin jaamalee isii miti garuu isiin onneerraa jaalatteeti onneerraa waan taatu dhabdee hanqa lubbuu isii mi'ooytuu tana itti dhabdu taate jechuudha. So obboleeyyan koo nuti shamarran rabbiin akkaataan itti nuume adda nuti. Laal jabaadhaa mudhii hidhadhaa jaalatanii dhabuun dur jirti. Humaatii miti. Arraan tana dukkana boru ifatti baata. Okay? Nama tokko gizee jaalatte. Akka raafeetu gizee dhabde. Ifikki jibi. Ka'ii dhiqadhuu tolfadhuu bareedi. Itti dhiisiisahii. Alabee bakka takkaan dhaquu deema. Bakka takkaan dhaquu deema. Eessa deetta? Haay. Asumaan gabbee dhufuu deema. Asiin deebajii iti ilaal. Ifitti himitana. Funya qurquritti if barsiisi. Rabbiin jajjabeenya isinii haa kennu. Jiruu tanarratti rabbiin bikka isinii dukkanooti rabbi faayisan haa baasu. Bikka isinitti wallaaltanii rabbi isin haa beeksisu. Bikka isin humnatti dhabdan rabbi humna isinii haa ta'u. Dhalaa ta'uun addunyaa tanarratti ifiifu fatana guddoo dhalaa ta'anii uumamuunu. Wallaahi fo'aan feete qabaadhu, jaarsa gaariis qabaadhu, ilmaanis qabaadhu, qabeenya qabaadhu, dhala ta'uu qofaan uumamuunu struggle, dhaluma ta'uunu struggle takkasanii. Lammaffaa wanni guddaan an jedhu fedhu namni dhukkuba sammuu wajjin ballama hin qabatu. Maraatu wajjin namni ballamutu tokko hin jiru. Ani ka'ee ani jaalalleen boruu maraadhaa saalaman maraadhaa jedhee pilaana hin qabu.